So namichi kun maqaan isaa Steve jedhama. Fi Steve rakkoo guddaa keessa jira. Innis amma sooressa ta'uufidha. Egaan kun maaliif rakkoo cimaa ta'eere? Egaan amma Steve umurii isaa 51dha. Kan inni jiraatus magaalaa Dakootaa kaaba keessadha. Fi guyyaa keessaa gaaf tokko imeeliin ajaa'ibsiisaa tokko ni ergamaaf. Imeeliin kunis kan inni ergameef abukaatoo biyya London jiraatu tokkorraati. Imeeliin kunis immoo firri isaa Ireland jiraatu tokko akka boqote. Yeroo boqotu kanattis immoo dhaala doolaara miliyoona 30 ol isaaf dhiisee akka boqote hima. Egaan Steve's imeelii isaa kana argee baay'ee gammade. Gammachuudhaan of wallaale. Haadha manaa isaatis deemee himee hiriyoota isaa garaa garaatti deemee itti himee isaanis baay'ee gammadanii fi kaan isaanii egaa liqillee eeggachuu jalqaban. Jechuun koo eenyutu dhiisa? Egaan innis egaa namadhaa karoora adda addaatti karoorsuun isaa nafne. Lafa hektaara murtaa'aa qonnaaf bitachuuf yaadeera. Maallaqa murtaa'aa immoo ilma isaatiif kennuufillee yaadeera. Garii isaa immoo biizinasa xiqqoo ittiin jalqabuudhaaf karoorfateera. Egaan amma Steve jaalallee tokko qaba. Maqaan ishee Ina jedhamti. Fi amma waliin jiraachuu erga jalqabanii waggaa 10 tureera. Egaan Inaan waa'ee doolaara miliyoona 30 kanaatiif baay'ee dhiphamtee jirti. Akkanatti fakkaatuttis waa'ee dhaala kanaa namoota garaa garaatti himuu jalqabdeetti. Egaan kun yaada Inaadha. Garuu Steve guutummaa guutuutti wanta garbiraadha kan inni yaadu. Of course Inaan jaalallee waggaa dheeraa Steve'dha. Garuu immoo Steve jaalala dhugaa isheedhaaf hin qabu. Innis erga dhaala doolaara miliyoona 30 kana argatee booda guutummaa guutuutti ishee dhiisuudhaaf karoorfachaa jira. Waa'ee dhimma kanaas immoo hiriyoota isaa baay'ee dhiyaatutti himeera. Egaan guyyaa keessaa gaaf tokkos eenyu akka ta'e hin beekamu karoora Steve kana abbaan ta'e Inaatti hima. Steve maallaqa isaa kana argannaan jaalala isaanii keessaa guutummaa guutuutti ni bahaa jechuudha. Jechuun erga Steven maallaqa doolaara miliyoona 30 kana erga argatee booda guutummaa guutuutti ishee dhiisuudhaaf akka karoorfachaa jiru jechuudha. Egaan Inaanis waan kanatti baay'ee aarte. Jechi koo wanti kun ni uumama jettee gonkumaa hin yaadne. Jechuun jaalallee isaa waggaa 10dhaan bara. Maallaqa kanarraati yoo xiqqaate walakkaan isaa kan koodha jettee yaadaa jirti. Egaan seera biyyoota tokko tokko keessatti namoonni yeroo dheeraa waliin jiraatan akka nama wal fudhanitti ilaalamu. Kunis immoo common law marriage jedhamuun beekama. Jechi koo afaan salphaatiin namni tokko yeroo waggaa dheeraa wajjin jiraatu jaalallee dhumallee ta'ee yoo mana murtii deemee waliif hin farramne yoo ta'e akka abbaa manaa fi haadha manaatti ni yaadamaa jechuudha. Kun immoo common law marriage jedhamuun beekama. Kanaafuu ishee fi Steven immoo waggaa dheeraa waliin jiraataniiru. Kana jechuun immoo karaa seera sanaa yoo deemne haadha manaa fi abbaa manaadha jechuudha. Kana booddees Inaan akkas jettee yaaduu jalqabde. Yoo Steven akka tasaa du'e ani qarshii dhaala isaa sana hunda haadha manaasaa waan ta'eef nan fudhadha. Kanaafuu Inaan yaada Steveniin ajjeestee guutummaa guutuutti maallaqa sana fudhachuu yaaddee jechuudha. Egaan amma Steven qarshii doolaara miliyoona 30 kana fudhachuudhaaf waliigaltee wayii mallatteessuun irra jira. Egaan amma abukaatoon biyya London jiru kunis haala isaa mijeeffatee gara Steven jirutti buufata xiyyaaraatti wal beellaman. Kana jechuun takkicha erga wal arganii booda waraqaa waliigaltii sana ni mallatteessu. Achumaan maallaqichis immoo gara akkaawuntii Stevenitti ni darba. Guutummaa guutuutti haasaan dhumee jechuudha. Egaan Inaanis akkas jettee yaaddi yoo inni dhukkubsate maal ta'a? Erguma gara buufata xiyyaaraa erga deemee booda waraqaa sana erga mallatteessee booda gar malee dhukkubsatee achumatti otoo of wallaalee du'eewu jettee yaaddi. Sana booddee guyyaa inni gara buufata xiyyaaraa deemuuf murteeffatetti Inaan summii antiifriizii fuutee shaayii mi'aawaa Steven guyyaa hundumaa dhuguu keessa itti naqxe. Egaan namoota antiifriizii hin beekneef wanta akka mi'aa'aadhaa badaayyuu dhamdhamtanii adda baasuu hin dandeessanii wanta mi'aa'aa keessaa garuu immoo summii baay'ee cimaa nama ajjeesudha. Egaan ishiinis shaayii isaa ni summeessitee innis otoo waan tokko hin beekiin dhuge. Egaan sa'aatii murtaa'aan booda Inaa Stevenii fi hiriyoota isaa waliin ta'anii namicha London irraa dhufu kana simachuudhaaf gara buufata xiyyaaraa ni imalan. Egaan ergaachi ga'anii boodas namoonni kun hundumtuu walitti naanna'anii abukaatoo biyya London irraa dhufu kana simachuudhaaf si'aayinaan eeggachaa jiru. Yeroo muraasni erga darbee booda battalumatti Steveniin wanti nama sodaachisu tokko itti dhaga'amuu jalqabe. Garaa isaas isa dhukkube. Jechuun garmalee isa dhukkube. Fi daqiiqaan akka dabalaa deeme dhukkubni isaas jibbisiisaa dhufe. Fi hiriyoonni isaas bakka si fuunee deemnu Steven ittiin jedhan. Steven garuu lakki jedhe. Sababni isaas yaa beektu miliyoonni 30 karaarra jira. Innis akka danda'ee turu isaanitti hime. Egaan hundumti isaanii namicha kana eegaa jiru. Namichi garuu dhufuu dide. Steveniif immoo aanaa nyaatu. Omaa yoo ta'u hin beekin dhukkubni isaa kun irratti dabalaa jira. Yeroo murtaa'aan boodas abukaatoon biyya Londonii kun gara keenyaatti dhufuu hin barbaanne jedhanii yaadan. Jechuun ani hin beeku yookaan isaaf hin mijanne ta'a yookaan immoo xiyyaarri isaa sun hin sochooni ta'a jedhanii yaadan. Egaan yeroo kanattis haalli Steven baay'ee hamaa ta'eera. Ofiisaatiin of danda'ee deemuu hin danda'u, baay'ee dhiphachaa jira. Hiriyoonni Stevenis elaa Steven baay'ee dhukkubsatti ta'a ambulaansiitti si bilbila ittiin jedhan. Inaan garuu
lakki innuu nagaasaati xiqqooshii mataan isa bowwaafatiitu ittiin jette jechuun gonkumaa isaan gara mana yaalatti akkasan fudhanne isaan dhorkite. Egaan hiriyyoon Stevenis gara mana isaa isa geessuudhaan akka inni ciisu isa godhan. Inaan garuu isaan waliin hin deebine achuma buufata xiyyaaraatti hafte. Sababni isaas ammayyuu yaarni ishee abukaatoo biyya Londanii sana eeguudha. Battaluma kanatti abukaatoon biyya Londanii kun dhufuu dide. Fi guyyoonnis ni lakkaa'aman. Steven ammallee mana keessaa dhukkubsachaa jira. Fi garuu maal godha homaallee gochuu hin danda'u. Danda'illee hin socho'u. Inaanis isuma bira teessee gara poolisiitti bilbilte. Isheenis ni bilbiltee ambulaansiinis ni dhufe. Steveniin gara mana yaalaatti isa geessan. Garuu Steven haala nama gaddisiisuun lubbuun isaanii darbe. Egaan akka lubbuun Steven darbe yeroo inaan dhageessu shillimaatni ishii barbaachisa aaktii ishii kanaaf. I guess the son is on his way here. Egaan amma hiriyyoonni Steven namoota salphaa miti. Hundumti isaanii inaan kana keessatti akka harka qabdu shakkuun isaanii hin oolle. Hiriyyoota Steven keessaatii inni tokko immoo afaan keessaatii baasee ishiin akka isa summeessite guutummaa guutuutti nan beekaa jedhee ture. And I don't want her to sell it because we think she poisoned him. I'm almost sure she poisoned him. Egaan poolisoonnis hiriyyoota Steven irraatii odeeffannoo amma danda'an walitti qabu jalqaban. Namoonni naannoo ishee jiranis yeroo gaafataman ani gara fuulduraatti yoon Steveniin ajjeesuu barbaade antiifriiziidhaan isa summeessee ajjeesaa akka ishiin jette poolisiitti himu. Garuu inaadhaan yeroo gaaffii gaafatan inaanis akka hiriyyoonni Steven isa summeessan himte. Kana malees immoo deebitee abukaatoo London irraatii dhufa jedhame kun maaliif akka hin dhufne isaaniin gaafate. Jechuun clearly ammallee yaarni ishii maallaqa sana irra jira. I told him you gotta go with me. Your friends are gonna kill you. You gotta leave them. I don't care if you're here, but get a real job and don't ever talk to them again because they will kill you. Egaan wanti isin ajaa'ibu tokko immoo kunooti. Seerri common marriage law jedhamu kun of course ni hojjetaa sirriidha. Seera isaatiin yoo deemne ishiin amma haadha manaa Stevenidha. Garuu immoo kan isaan jiraatan kaaba Dakootaa keessattidha. Biyya kanarratti immoo common law marriage hin hojjetu. Kanaafiyyuu otuma maallaqni kun dhufeellee cabduu dumbulloo tokkollee hin argattu jechuudha. Egaan poolisoonni isheen odeessitii garuu oduu ishii irraatii fudhachaa hin jiran. Eeyyama baafatanii mana ishii sakatta'an. Yeroo sakatta'anis summii antiifriizii manicha keessaa iddoo garaagaraa bakkoota taa'uu hin malle irraatii argatan. Kanneen akka qodaa bunni itti dhugamu qaruuraa keessaatii, burcuqqoo keessaa fi wantoota akkasii keessaa. Jechuun bakkuma garaagaraa keessi akka carraasa tokko yoo dhuge akka inni du'uuf. Kanaafuu kana caala poolisoonni wanta barbaadan hin qabanii bam! To'annoo jala ishee oolchanii kunooti surri ishee. Egaan mana murtiitti dhiyaattee Steveniin summeessuu ishees ni amantee hidhaa waggaa 25 adabamte. Fi wanti baay'ee isin ajaa'ibu tokko iimeeliin abukaatoo London irraatii isaaf ergame kun guutummaa guutuutti sobadha. Doolaara miliyoona 30 yookaan immoo fira Ayirlaand irraatii du'ee dhaalamma kanaa dhiisee fi kun hundumtuu sobadha wanta akkas jedhamu hin jiru. Namichuma ta'eetu callisee maallaqa isaan irraa nyaachuudhaaf akkas jedhee isaan sobe. Garuu immoo inaan dhugaa isheetti fakkaatee abbaa manaa ishee ajjeesuu bira geesseetti. Kun hundumtuu immoo kan uumame biyya kaaba Dakootattidha. Egaan kun beekaa baayogiraafiidha. Horaa bulaa.